dubartii qofa ilaalchisa. Dubartii keessaa dubartii heerumuudhaaf jette qofa ilaalchisa jechuudha. Dhaamsa haati ilmaan isiitiif dhaamte sana filadhee isiniif fide. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ba'd. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanarratti wasiyyaa Umaamatu bintil Haarith. Umaamaa intal Haaris kan jedhamtu wallaaluma keessatti jaahiliyyaa keessatti yeroo duraan jaahilummaan jiru dhaamsa intala isiitiif dhaamte yeroo isiin heerumuudhaaf jettu. Haati intala isii heerumuudhaaf jetteef dhaamsa isiin qabdu. Yaa intala kiyya, dhaamsi waliif dhaamuun osoo adabni nama guddaa naamusni nama guddaa ta'uudhaaf dhiifama ta'eetii sirraa dhiifama. Ati naamusa guddaa qabdaa jetteen. Haa ta'u malee yaadachiisuudha, nama dagate yaadachiisuudha, ammas nama aqlii qabu gargaaruudha jetteen. Wasiyyaa waliif gochuun dhaamsa waliif gochuun kana jetteen. Yaa intala kiyya, dubartiin heeruma kana abbaanii fi haatii ganiyyummaa durummaa qabaachuudhaaf dubartiin heeruma dhiifti osoo ta'eeti, ammallee haatiniif abbaanitti haajamuudhaaf heeruma dhiifti osoo ta'eeti silaasitu dhiisa jetteen. Haa ta'u malee jetteen dubartiin dhiiraaf uumamanii dhiirris dubartiidhaaf uumamee jetteen. Yaa ibnatii, yaa intala kiyya, innaki kharajti ilaa waqrin lam ta'rifiihi wa qariinatin lam ta'lafiihi. Karaa bootaa duraa wal hin barreetti, saahiba wal hin barreetti bahaa jirta. Yaa intala kiyyaa jetteen. Fakuunii lahu amatan yakun laki abdaa. Ati garbittii isaaf ta'ii, inni garbicha siif ta'a. Waa 10 isaaf tiksi jette. Waa 10 abbaa manaa keetiif tiksi. Inni tokkoffaan alkhuduucu lahu walqanaa'a. Isaaf galuuf qabu waan inni siif kenne, waan isarraa argattee dhugaatti quufu. Inni lammaffaan assam'u lahu waxxaa'a. Isaaf dhagahuu, amrii isaa gochanni si ajaje hundaan buluu. Ija isaa eeguu. Ijji isaa boota fokkataa yookaan immoo haala fokkataa keessa si'ii jiru akkas hin argine. Inni afuraffaan funyaan isaa eeguu fi funyaan isaa foolii hin taane akkasirraa hin fuudhu. Walaa yashummanna minki illaa atyaba riih. Inni shanaffaan nyaata isaa eeguu fi yeroo inni nyaatu waqtii isaa kabajjee nyaataaf argalfii isaa nyaata isaa eeguu fi inni jahaffaan rafiitii isaa eeguu fi waqtii rafiitii isaatti waan rafiitii isaa barbaachisu hunda guutuu fi hin beektan. Inni torbaffaan fari'aayatu maalihi, qabeenya isaa eeguu, qabeenya isaa karaa hin taanetti baasuu dhiiftee eeguu. Inni saddeettaffaan ilmaan isaa eeguu fi ilmaan isaa karaa hin taanetti bakka hin taane akka jalli hin bobbaane eegdee fi tiksitee guddisa ilmaanii tolchuu. Amma taasi'atu wal caashira falaa tucsii lahu amraa walaa tufshii lahu sirraa. Inni saglaffaan ajaja isaa jalaa hin faalleessin. Inni kurnaffaan walaa tufshii lahu sirraa. Iccitii isaa mistira isaa baaftee bakkee keessa hin diriirsin. Wa ashaddu maa takuuniina lahu tacziima ashaddu maa yakuunu laki ikraama. Irra guddeessi wanni ati kabajaa isaaf gootu hamma inni si kabaju caalu qabaa. يا ابنتي لن تصلين إلى ذلك كله حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك. يا هندلكية كان هندت وقهون دندسو يو جال لإسا جال لك تعالى وانو في جالة تجال وان جالة يوفلت ملي وهواه على هواك وان فإنان هوان إسا نفسي سحب سنة إسا أفريكي هوي تجال جلتي يو إلالتي gochisan raawwatte malee. Haati wallaaluma keessatti ilmaan isii intala isii heerumuuf ka'attuuf dhaamte jechuudha. Kanaaf viidiyoon kun namni isin bira ga'e hundinuu sheer waliif godhaa waliin gahaa keessatti khaasatan viidiyoon kun guddeessaa warra dhiiraa laalchisu nama guddaa laalchisu ijoollee dubartootaa warra heerumuuf ka'an bareechee fayyada jedhee yaada inshaallah biidhnillaahi ta'aalaa. Kun wasiyyaa waan dhaamsaa wal fayyaduudha waan ta'eedhaaf malee dhimma dhuunfaatti galullee hin barbaanne. Yoo barbaachisaa ta'e kan dhiiraas nama maxxansaa kan nama gochuu ga'eesi.